السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسابر يدو تكون قبل إيسيني رفي ميك إسا كان هقر أما نولين أجي فدا نمتشا غاري توكو توري مغالاتي قوبا ديا كيستي وصو جراتوتي بلتي جارتي بلتي إرغ جارتي بودي إجولي سدي أرغتي إجولي سدنو مقاساني عبد الله جديسان مقافتي يرود عن بوديت نمتشان كندو لومي روجود دونيكي ينفو جدي ورقاتي قرتي على سانيف بريسي عبد الله نهين آلو يدي بريسي في لما رتقارو يو اسني قالو بات غرا قاضي غرا مقالا سنيت ديما جدي غرا قاضي وان إسانا كيكو بريسي سنبودي إجولين كون إرقابان ساني دو إبودي يرو رقا كان أرقتن عبد الله كمتو دالا كمتون آل كان جدو baay'ee jiran dhibee jennaan gara magaalaa qaadii sanaa deemuudhaaf kaan sanbooddee karaa irratti namichi tokko isaanitti dhufee gaala kiyya argitaniittu jedhee isaan gaafate. Isaan keessaa inni tokko gaalli kee iji isaa tokko hojjetu jedheen jedheen. Inni tokko gaalli kee lukni isaa tokko naafaa jedheen jedheen. Inni tokko immoo gaalli kee eegeen ishiin hojjetu jennaan jedheen. Sanbooddee gaalli koo meerre argitanii jennaan lakkin argine jennaan. gaala kana yookaan hin nyaattanii yookaan na jala hattanii jedhanii ittiin jedheennaan hin argine jedhanii beenu gara qaadii magaalaatti deemna jedhanii wal fudhatanii isas gara qaadii sanaa deemanii halkan achi gahan. Egaa erga achi gahanii booddee qaadii sanaan yaa qaadii ijoolleen kun gaala koo wasfii ishii haala isheen qabdu natti himanii garuu ammoo hin argine naa jedhanii mee naa gaafadhu isaaniin jedhe. Sanbooddee qaadiin sun isa tokkoon akkamitti gaalli isaa iji isaa akka hin argine barte jennaaniin horiin yeroo dheeddu karaa lamaaniin iji ishee arguuf karaa lamaaniin hin nyaatti. Bakka inni dhaabbatee nu gaafatetti bakka gaalli isaa dheeddedha. Bakka gaala isaa dheeddeetti gaalli sun karaa tokko qofa nyaatte karaa tokko immoo hin nyaatamne. Kanaaf gaalli kun akka iji ishii tokko hin dalagne irraa hubadhe jedheen. Inni tokko immoo gaala kana akkamitti akka naafa ta'e barte jedhamee gaafatamee jennaan bakka inni nu gaafate sanatti faana gaala sanaatu jira. Lukni hundumtuu lafarra gadi ejjetanii lukni ishee tokko garuu faanni isaa seeraan hin mul'atu. Kanaaf gaalli kun lukni isaa naafaa jedheen isa gaafadhe jedhe. Inni tokko immoo akkamitti barte jedhamee gaafatame eegeen ishii akka hin hojjenne jennaan horii yeroo yookiin gaalli yeroo udaan ishee hagdu yeroo hagduu eegee ishee akka solii gaggogootee udaan ishee sana ofirratti diddibdee asii fachi facaasti. Gaalli kun garuu yeroon argee udaan ishee bakka tokkotti gadi bu'een achitti argee. Kanaafuu eegni gaala keetii yookaan eegeen gaala keetii hin dalagu jedheen isa gaafadhe malee hin argine jennaaniin. Qaadiin sun ijoolleen kun qulqulluudha gaala kee hin argine deemi gaala kee barbaadadhu ittiin jedhe namichaan. Namichis halkanuma sana bahee qajeelee jechuudha. Jarri sadan kunoo maal isin rakkoon keessan jedhee isaan gaafate. Isaanis abbaan keenyaa wasiyyaa nu barreesse nuun ijoollee sadan isaaf dhalanne maqaan keenya sadanuu wal fakkaataa Abdallah jedhanna ammoo kan na dhaalu Abdallaa lamaan Abdallaan tokko nan dhaalu jedhe waan isa wallaalee gara kee dhufne jennaan.